لا نما جرتي يا أبو أكنت نياتشو تري والله جايز نياني سي وري خيسا أكنت تفوتني نياتني تري durg tana nyaanna gaalal gaafa maakii tana laal ree wajjitii sina hedduu isiin tuni yaa illeen qabdu oowwan qabdu laal akka ijoollee taanitti amma mustariyaan dhakaan ijoollee falataa olti maakiin tuni gizee ijoolleen na tumte hunda dhakaan falatuu turte ana qofarra dubbatti garuu isiin ijoollee gandaan tuyitu waatiyyoon hin jirtu hin jirani waatiyyoo kaanii seegaan barumsaa jimaarra jedhee tana gad dhufe gurguraniitiin ummaan xiyyaartee itti si fuusisaa ittee lakkii barumsattiin deebee jeeti. dimaano hin jiru sa maal eeruu keessa Barana karatti hafee bar jimaanis rakishee jimaanis anis firraa barana suutittiin deema jeetiin bar hararii deebe. lakki suudiin deemini rakkoon nama keenya gama Saawud Arabiyaadhaa oofaa jirtu maal akka taate asirraa hubachuun ni danda'ama. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya baga nagaan dhuftan jireenya baadiyyaadhaa maal akka fakkaatuu fi uummanni gara Liibiyaa yaa'ee rakkataa jiru sababa maaliitiif akka rakkataa jiru barattoonni isaan akka Harargeetti yuunivarsiitii irraa qaban beelahaa akka jiran sababa rakkoo jimaa gibirri itti ol ka'uu irraa kan ka'e uummanni keenya barachuu dadhabee kaan waraanatti humnaan oofaa jiran kaan uf jibbee biyyarraa baqatee iraata qurxummiidhaa ta'aatiin jira kaan ammoo kadhattuu ta'ee akka isin dhiyeenyuma kanatti argaa jirtan sababa rakkoo jimaa kana rakkachaa jira. Mootummaan waan kana gibira uummatatti ol kaase kana kaasuu akka qabu hundi keessanuu waan dandeessaniin sagalee uummata keenya Harargeetiif akka taatan isin gaafachaa sagantaa gabaabaa kana dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisaa isiniin jenna. Baadiyyaa siin garsiisa laal baadiyyaa nun olaal ijoolleenis akkanatti taphachaa jirti. Kun lukkuun teenyaas laal akkana jirti maakii dalaal. Ammaan ooyiruu galaalaal baadiyyaa. mee mana goojjoon agarsiisi Goojjoo si garsiisu. Goojjoon tun ta Mustafaati jee. ani Mustafaan Ay Mustafaa naman beeyne jira maakii akkamiin wallaalti. jechuun Mustafaan kun walii hedduudha egaa Kama amma sheekaa ka. okay mee habra Kunis ka Usmaaneeti dhiyoo tana wasanarra wallolan nan maxxansitee jaarte jeela. kami Usmaanee noo Usmaaneen ka suuti kute sana. wallalanii Wasanarra wallolaniiti istiidiyoo baadiyyatti himachuu dhufanii ana adda baase. duuba suudii kute mana isaa dhiisee Deebee kaa gandaaf fide ganda nama qabu san. qabamee deebee Qabamee deebee mee eeruu keessa seenii nu garsiisi gaa eerullee boqqolloo barana roobni itti calchee maakii ni beeyna. Boqqolloonis wallee haala namaa kana agarsiisa. Daa'imni olii sanilleen barana karatti hafee bar. Jimaanis rakishee jimaanis anis firraa barana suutittiin deema jeetiin bar hararii deebe. lakki suudiin deemini ni sirraa waamma jumaan inshaallah Istiidiyoo cufuufiin deeman waa takka laal na lallabsiisuu malee fooloo nan godhanii na arrabsan gizee nan dhufee achirratti waa dubbadhu usaniituma na arrabsanii. akaafaan mataa keessa dhahiqa si arrabsu Hai maakii hidhan na fixachiisuu deemta bikkaan jiru Itoophiyaadhaa bar. oo wallaahi an baadiyyaa hedduu jaaladhaa bara nu garsiisi gaa yeroo keessa Boqqolloo faamoo jamaalee birattiin gabbu'ee kamuu jira bararra safaraan jira fuudhu jira. kuni of qoloodha mi Yes ati nama beeku warla. La numa jirti yaabuu akkanatti nyaachuu turre wallaahi gaayis nyaanni si warri keessa akkanatti fuutanii nyaatanii jiru ture
Maaki of qoloota namee hangam takka nyaatte gaafa biyyeettu ka. Hedduun nyaadha hedduun jaaladha. Maashaallah. Dur tana nyaanna gaalaal gaafa maakii tana laal ree wajjitii sinaa hedduu isiin tuni yaa'illeen qabdu oowwan qabdu laal akka ijoollee taanitti amma mustariyaan dhakaan ijoollee falataa olti. Maakiin tuni gizee ijoolleen na tumte hunda dhakaan falatuu turte. Ana qofa irratti dubbatti garuu isiin ijoollee gandaan tuyitu. Ni qallatanii. Ammi Boodaa tana hin yaadattu as. waatiyyoon hin jirtu hin jirani. Waatiyyoo kaanii seegaan barumsaa jimaarra jedhee tana gad dhufe gurguraniitiin ummaan xiyyaartee itti si fuusisaa hottee lakkii barumsatti hin deebi'e jeeti. Wayi. Dimaano hin jiru isa maal heeruu keessa? Jimaan ooyiruu olii jira kaasiin barra safara gizee biraa si daawwachiisa jimaa guddaa ka'us seenfaa jehi jimaan hedduu jira ka'eessumaatis. Amma yeroo boqqolloon facaafamutti yeroo inni dabre boqqolloon Muqaddama kana dhaqqabneen ka facaafne kunoo magartee bar. ganda tokko maal mucaa kanaanii. Eessa sa'ati eessa bikki ati jirtu? Ani ardi Afrikaa biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Tulloo magaalaa Hirnaa baadiyyaan jira ganda Araddaa Burqaa Buqaat. Hirna ni beeyta ka. Een beekirna. Yaa'u ani baadiyyaa hedduu jaaladha. Baadiyyaa siin daawwachiisa jimaa fi mixaaxis ni feeta. Een fidha mixaaxis. Nyaachuu Ati baadiyyaa dhalattee an baadiyyaatti hin dhaladhe garuu namni fira baadiyyaa hin qabne ni jira hin jiru bara. Namni Oromoo ta'ee fira baadiyyaa hin qabnee fi namni eeruu hin qabne ni jira nuti eeruu qabnaa lafa guddaa qabnaa kana giseen akkana jawgaa jechuun namni Oromoo ta'ee magaalaa dhalatee guddatullee akaakoo isaatiin akkoo isaatiin baadiyyaa numa seena. Akkasuma akkasii. Wallahi akkasi. Baadiyyaarraa ani firan qabu ka jiru ta'e xiqqishoo nu shakkisiisaadha. Mee maaki asumaanuu I'm serious. Thank you, my sister was not sick. I love. Welcome. Narra lalin Ingiliffa kanas bare kuta Afritiin dhaabe. Baadiyyaa gizeen jedhan waa'ee baadiyyaa riippoortii godhuu rakkoo hawaasa keenyaa gizeen gabbaatu. Muudina qabatan bakka kun baadiyyaa gabaree akaafa dongora jongollo naan jaaniiti warra dheengadda kuta sagalit dabree ministirii isaan magaala galanii ambassoo geessuuf hundaatu baadiyyaa gabaree jee muudina irra qabatan mee akkam jettaan? Namni gabaree jee si arrabsu suni nama hin baranne jechuudha. Namni gabaree jee nama arrabsu nama barnoota irraa fagaate nama jireenya irraa fagaate faaraa jedhama namni sun. Gawwaa adal hin jaan nama gabaree jee nama arrabsu because gabaree yoo hin jiraanne magaalaan hin jiraatu dura dursoo. Gabareen qotee bulaan kabajamuu qaba. Sanifuu gabareen immoo arrabaa miti osoo hin beekin nama arrabsan. Hariifa taana jaanii hariifummaan osoo hariifa ta'u maal akka ta'e osoo hin beekin gabaree siin jaa. Gabaree jechuun arrabaa miti akka arrabatti fudhatinayee anis gabareedha waan ta'eef. Yes, atuu noqashtiin tun gabareedha mita akkanatti halkanii guyyaa Oromoodha. Quuqamtee rakkoon hawaasa Oromoodhaan mataa si dhukkubsitu tun halkanii guyyaa takka quuqamtu tun osoo jireenya mataa keetii akka feetetti fataa zanaa ittee warqii uffattee aannan dhuydee xibsii nyaatee jiraachuu dandeessu rakkoon hawaasa si quuyitee sammuu si dhukkubsitu tun gabaruma keessaa baateemi. Gabaree jechuun bar nama hojjetee jiraatu hurukaa isaatiin jechuudha bar nama qotee jiraatu jechuudha bar kana jechuun addunyaa kanarratti bar namni gabareetu bara addunyaa tanaan deemaa jira bar qotee tolchee bireechsee soo gabaree jechuun arrabaa miti nama hurukaa isaatiin bulu jechuudha qotee bulaa jechuudha soo gabaree jechuun arraba akka arrabatti hin fudhadhuan.
duuba ummanni sammuun qaxxallii kun maan arrabsa oolana. Waan hin beekne bar. Silaamaanaa gabarummaa gabaree maal akka ta'e beekanii nama arrabsan si galee. Namni osoo waan gabareen taate hin beekne faasi arrabsan daan silaa isaanuu barnoota barbaachisa. Ati immoo nama gabaree jeesi arrabsu of course aan gabareedhaa jeen. Gabaree jeesi hamuun isaatu bar waan guddaadha because nama hojjetatee bulu jechuudha bar. Masluufa jechuun immoo nama gartee abdii kutee taa'u. Eeruun dhufee hin jenne. Eeha. Egaa saniifuu ati nama hurka keetiin jiraatu bar saniif. Isaan immoo arrabatti ka fayyadamanii waan hin beekneef. Amma faaroomni jiru maakii dachiin akka qaf jetti kunoo jabanaa godheetiin daagaa olii san fixeetiin dhufe har'a kunoo boru viidiyoo raabee seerta. Ni qottee dhufti amma. Qoteetiin dhufe dinnichaan dhaabee dhufe kaatiis ni dhuftaa miree amma dhuftee deebi'uu deemtaa dhagee. Dinnicha hedduun jaalladha asirratti dhaabigaa dafee haa biqilu. Sanumaa fi nanuu akkana lafoo jiraami maakii. Dinnicha feeti jaan hoteela hunda gizee dheeyte dinnicha dhabuun feetuu maakin. Dinnicha hedduu jaalladha. Waan biraa waa isheenni ganaa hin geenye. Asheenni amma boqqolloo tamaatii sadii san qonne baatii fi guyya 8 har'a amma baatuma takkaa fi wayii hafe hanga ati dhuftuun ni geessi. Ani bar kanatti tolu gizeen baadiyyaa dhaqee wallahi waan natti tolu jechuudha. Ani beeku naannoo keenya sanitti baadiyyaa hundatti gaa wanni aannan tokko godhama jechuun namni hundi waan adda adda godha. Amma baadiyyaan an deemu ganama sunii bishaan owwaan fuula dhiqatan. Bishaan ni owwisanii ganamurraa wallahi nuti magaalatti bari biddeen guyyaa sadii bulee faa nyaannaa bar. Waxii guyyaa lama faa guyyaa tokko isaan bar biddeenni ganamarraa qicamaa biddeen owwaa kana ganamarraa ni qicanii. Aannan ni elbama aannan lalakkatti arafaa qabu kana dhugaa jechuun isaan achi dhagee bismillaahi. Itittu nu aboonu amma maakii dhufaa dhageenyaan qadaada 5 waliin naqu jirti. Wallahi soo namni baadiyyaa gizee amma magaalaarraa baadiyyaa deemtan fa'a akka isaan itti siin kabajan. Kaa achii dhufuun qiinxaa godhatee kaan shumoo godhatee kaan itti qabatee kaan aannan qabatee areera qabatee bikkaa jiranirraa qe'ee hundarraa dhufanii silaalan jechuudha. Because namni akka nama baadiyyaa jiraatutti nama kabajuu fi kabajaa isaan namaa qaban namni garuu warri magaalaa akka biratti nam tokko warri sammuun isaanii hin daleene akka biratti fudhata baadiyyaa tan. Namni akka warra baadiyyaa takiin immoo dhalataa baadiyyaa tokkotti nama kabaju wallahi hin jiru. Hedduu namaaf kabaja qaban hedduu jechuudha. Sini garee gaafa keessummaan faan isaanirra jiraate niu rafa niu bakka asii kaan si fidan kana si fidan nuti bar namni magaalaa dhalatee bar akkasitti buusee nama kabaja akkasitti kabajaan bar nyaata tokko gootetu madhiistaa bar isaan bar abaluu dhufe kaan laala asirratti wanni godhatanii bismillaahi nama yaadee baadiyyaa ka'een deema. Baakgiraawundi isaanii dagatanii jira ka'umsi jireenya isaanii garuu baadiyyaadha isaan immoo. Baadiyyaa irratti wayin hojjechuu fedha jechuun ni jira miti haala baadiyyaa keessa jiruu fi haala isaan itti nama keessummeessan haala isaan itti nama kabajan oolmaa isaanii waan akkanaaf hojjechuu fedha silaa Oromiyaa jiraadhe ni beektaa. Ati warra baadiyyaati. Yeah, of course warra baadiyyaati. Ani hunda ni beeka haala baadiyyaa dhaqee bishaan laga waraabeen hin beekaa. Walaa dhugaa. Dhaggeeffadha. Ani baadiyyaa dhaqee. As keessa jirtaa? Dhugaan isin himaan baadiyyaa dhaqee jechuudha. Gizee iidaafaa maamitiyyaa waliin baadiyyaa dheena. Gizeen dhaqu bishaan isaan akka itti baadhatan I don't know. Wallahi hafurri jette bishaan akkana laga ta'anii faa huccuudha karra miiccanii waan san hunda ilaaleen jiran arkeen jira jechuun gaafa achi dhaqu hin sobiini wallahi sobaan jiru wallahi hin sobu dhaqeen jira laaleen jira